miilla Kiristoos jala teessee dubbii Waaqayyoo barachuu filatte. Ameen. Maataadhaan waa baay'ee dhamaataa wanti barbaachisu garuu tokkodha jedheen. Waa lamadha hin jenneen tokkodha jedhe. Innis Maariyaam qooda isa gaarii filatteetti jedhe. Miilla Kiristoos jala ta'anii dubbii Waaqayyoo barachuu kan caale qoodi gaarii hin jiru waan ta'eef Maariyaam qooda isa gaarii filatteettidha. Kanaaf hundumti keenyaa lafuma jirtan teessanii harka keessan gara Waaqayyootti ol kaafadhaatii yaa Waaqayyoo jedhaa. Yaa Waaqayyoo. Sagalee keessan wal qixxeeffadhaatii yaa Waaqayyoo jedhaa. Yaa Yaa Waaqayyoo. Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Natti dubbadhuu anis sin dhaga'aa jedhaa. Natti Yaa Waaqayyo. Anis sin dhaga'a. Natti dubbadhu ani sin dhaga'a. Hin kadhannu waliin. Ameen. Abbaa bara baraa baroota keessatti sagalee kan qabu, dubbii kan qabu sila. Dubbattee kan dhageessifattu. Gaafa dubbattu waan gurra hin qabnes si dhaggeeffata, kattaas si dhaggeeffata. Gaafa ati dubbattu bubbees si dhaggeeffata, dhahaa galaanaas si dhaggeeffata. Gaafa ati dubbattu galaana tirama. Gaafa ati dubbattu gaaratu gadi jedha, dachaatu ol jedha, bu'aa bayiitu wal qixxaata. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin sagalee kee isa waa gochuu danda'u, isa galaana hiruu danda'u, isa du'aa jiraachisuu danda'u, isa maraatu sammuutti deebisuu danda'u, Ameen. isa hidhame kan hiikuu danda'u, Ameen. dubbii sagalee kee isa abdii kutate jajjabeessuu kan danda'u, isa toorarraa tooratti deebisuu kan danda'u, dubbii sagalee kee keessa keenya boqochiisuun, aara galfachiisuun fedhaaf jaalala keenya ta'u. Ameen. Kunis immoo warra dhagaan duwwaa ta'uu hin taane, warra dhagaanii itti jiraatan, isa dhagaan kanaan warra laga ce'an, karaa fagoo warra deeman akka nuun taanu ayyaana kee nuuf baay'isi. Ameen. Waan nu gootuuf Ameen. waan nu ta'e hundumaaf galanni waaqaaf lafarratti isa jiraataaf amanamaa jedhiitii. Ameen. Ameen. Nagaan Waaqayyoo daddabalee isiniif haa baay'atu. Har'a mata duree har'uma xumuramuu mata duree gabaabaa tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhee እንግዲህ በአማርኛ ለምትሰሙት ዛሬ አንድ አጠር ያለ ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ። ለዛሬ ብቻ የሚቀርብ ነው። ከዚህ በፊት ረጅም ርዕስ ይዤ ነው ሳገለግላችሁ የነበረው። አራ መተዱሬ ማራ ጥሙረሙዳ ከነኒ ሲኒ ቀበጤ ዲያጤ መተዱሬኒ ጉያራ ጥቆ ጋፊስን itti ደንዳ ገሩ የሮ ለለበሳ ስሪት ደገፈተን ነው ካምበሩ ሲቸ ደገፈተን isinii galaa deemaa mata dureen isaa yoo ta'uu baate jedha. እንግዲህ ርዕሱ በአማርኛ ለምትሰሙት ባይሆንስ ይላል። ይሄንን ስብከት ለለበ ከና waggoota muraasa duraa al tokko qofaa waldaa tokko irratti tajaajileera. Yoo ta'uu baate inni jedhu kuni namoota baay'eedhaaf hin galu. Iddonni lallaba kana lallabee torbee lama booda jaarsi arganii lallabni kee yeroo sanaa naan gallee garuu torbee lama booda naa galeetu ni dheengaddanameen jedhee naan jedhan. Inni guddaan warri amma isinii gale ammuma ameen jettu warri isinii galle immoo torbee booda yookaan torbee lama booda iyyuu ta'uu danda'a. Ameen jechuu dandeessu. Sa'aatii masinitti toletti ameen jedhaasin garuu inni barumsichi akka isinii galu hawwii gosa guddaadha. ትልቁ ነገር ትምህርቱ አሁን ብሎ አሁን ላይ ገባችሁ ይችላል። ለገባችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ላልገባችሁ ግን ትንሽ ቆይታችሁ በኋላ አሜን ልትሉ ስለምትችሉ በትኩረት እንድታዳምጡኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ገባቡ መቲ ዮተው ባቴ እንጀዱ ነሞኒ ባየን karaa dogoggoraatiin hubatu lallaba akkasii yoo ta'u baate jechuun amantii dhabuudha jedhanii kan yaadan jiru yookaan immoo nama amantii hin qabnetu yaada kana yaada jedhanii yaadu. Ilaalchi kun kan inni maddus immoo Waaqayyo yeroo hundumaa waan isa kadhatanii hin ta'a sii milkaa'eera qofa namaan jedhaa jedhanii kan yaadan jiru. Jechuun bakka kadhannaa makamiyyuu kadhatan jireenya kam keessayyuu jiraatan hin ta'a milkaa'eera isa jedhu qofaa dhaggeeffachuu barbaadu Waaqayyoorraa. Garuu
deebiin waaqayyoo yeroo hundumaa deebii tokko qofaa miti. Gaaffii jireenya keessan keessatti gaafattan kamiifillee waaqayyoo deebii sadii keessaa tokko isinii deebisa. Deebii sadii qaba. Gaaffii keessaniif ani amma gaaffii keessan hin beeku. Gaaffii jireenya keessan keessa jiru hin beeku. Garuu gaaffiin kamiyyuu jireenya keessan keessa jiraatu gaaffii sadan kana keessaa gaaffii isin gaafattan keessaa deebii sadiitu jira. Deebii sadan keessaa tokko isinii deebisa. Deebiin inni jalqabaa waaqayyo gaaffii isin gaafattaniif tole isiniin jedha. Yookaan immoo deebii ariifachiisaa isinii kenna. Deebii yeroo isaa eeggate isinii kenna. Yeroon akkas jedhu waaqayyo waaqa dhaga'uudha. Waaqa dhaga'ee immoo namaa deebisuudha. Ijoolleensaa gara waaqayyootti iyyuu waaqayyo immoo hin deebisaa. Ermiyaasiin waaqayyo akkasittiin jedhe. Ermiyaas 33 raajii Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irratti na kadhadhu ani siif nan dhaga'aa jedha. Na kadhadhu ani siif nan dhaga'a. በአማርኛ ለምትሰሙት ወደ እኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ለማንኛውም ጥያቄ ሶስት መልስ ነው ያለው። ከሶስቱ አንዱን ይመልስላቸዋል። የመጀመሪያው መልስ የእግዚአብሔር መልስ ይሆናል የሚል ነው። ለምትጠይቁት ጥያቄ የመጀመሪያው ይሆናል የሚል ነው። እግዚአብሔር ይሆናል ብሎ ለምትጠይቁት ጥያቄ ሁሌ ግን ይሆናል አይላችሁ። የሮ ሁንዱማ waaqayyo gaaffii jireenya keessan keessa jiru hin ta'a qofa isiniin hin jedhu. Iddootti waaqayyo dhala namaatiin hin ta'a jedhee yookaan immoo deebii atattamaa deebise eessadha jettanii yoo ilaaltan mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaaftanii yoo ilaaltan Eeliyaas raajota sobbuu 450 gaafa Qarmeloos irratti ol baasee ofiisaas gaara sanatti ol ba'eetu waaqayyoon akkas jedhe ani kan kee ta'uu koo waan hin godhus immoo maqaa keetiin gochuu koo uummanni kun habaranii fi abiddaan mul'atu jedhee kadhate. Kuni ji'a har'aan sii deebisa torbee har'aan sii deebisaan jenneen waaqayyo abiddaan deebiseef abiddaan mul'ateef immediately yeroo sanatti harki waaqayyoo mul'atee aarsaa Eeliyaas dhiyeesse sana fudhate. Kan raajota Ba'aal waaqessan garuu waaqa isaanii waammatan hin iyyan dhanna isaanii kukkutan deebiin hin jiru ture. Kan waaqayyoo garuu deebiin atattamaan ture. Ariitiidhaan dhufee ture. Waaqayyo Eeliyaasii fi immediately deebii isaa gaafa inni deebisuuf argitu. Yerooma sana waaqayyo gaafa isaa fi dhaga'ee harki waaqayyo isaa fi mul'atu hin argitu. Inni kan biraan Iyyaasuu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 deemtanii gaafa laaltan lola ormootaa wajjin qaba ture Iyyaasuu. Lola ormootaa wajjin qaban kana aduun gara dhi'uutti adeeme. Garuu lolli sun hin xumuramne. Lolli sun akka hin xumuramne gaafa argu Iyyaasuun akkas jedhe kadhannaa tokko kadhate. Lola kana xumuruu qabna. Yaa Waaqayyoo Gabaa'oon irratti aduun hin dhiine. Gabaa'oon irratti aduun hin dhiine. Haleluuyaa. Ameen. Lakkoofsa 14 akkas jedha. Guyyaa waaqayyo itti nama dhagaye akkasii isa dura yookiis isa booda hin turre jedha. Guyyaa itti waaqayyo nama dhagaye. Han akka guyyaa sanaa isa duras hin turre isaa boodas hin jiru. Sababa kanaaf waaqayyo akka inni Iyyaasuu dhagaye ilaala. Aduun takkaa adeemsa ishee dhaabdee hin beektu. Hin dhiyaa, hin bari'aa, hin dhiyaa, hin bari'aa. Guyyaa sana garuu namni waaqayyo lola qabnaa, lola kana xumuruu qabnaa. Ituu lola kana hin xumuriini aduun Gabaa'oon irratti hin dhiine.
aduun iddoo ishee dhaabatte. Aduun hin sochoone. Guyyaa itti Waaqayyo dhala namaa dhaggeeffate kana dura sana booda hin turre kan jedhame iddoo sana irratti. Ameen. Kanaaf deebiin Waaqayyo tole kan jedhudha. Deebiin inni lammaffaa kan Waaqayyo eeggadhu kan jedhudha. Yookaan immoo eegi kan jedhudha. Maaliif kana jedha Waaqayyo? Waaqayyo yeroo qaba. Waan hundumaaf yeroo qaba. Gaaffii isin gaafattaniif yeroo hundumaa tole kan jedhu isiniin deebisu. Deebiin inni lammaffaa na eeggadhu isin jedha. Yookaan immoo eeggadhu isin jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa laaltan wanti hundinuu yeroo qabaa jedha. በአማርኛ ለምትሰሙት ሁለተኛው የእግዚአብሔር መልስ ጠብቅ የሚል ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይሆናል የሚል ብቻ አይመልስላችሁ። ጠብቀኝ የሚል መልስም እግዚአብሔር ይመልሳል። ለምን? እግዚአብሔር ነገሮች ሁሉ ጊዜ ስላለው ነገሮችን በጊዜ ስለሚመልስ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ለሁሉም ዘመን አለው ለሁሉም ጊዜ አለው ይላል። ሁሉም አየው ማሊፍ ኮልፉ ፌሮ ቀባ ቦው ፌሮ ቀባ ጅራቹ ፌሮ ቀባ ዱ ፌሮ ቀባ ገመዱ ፌሮ ቀባ ገዱ ፌሮ ቀባ ወንቱን ዱምቱ የሮ ቀባ ዋቀዮሞ የሮ ሳት ሆጀት የሮ ሳመሌን ሆጀቱ ገቲሲን አሪፈተኒፍ አሪፈቴን ሆጀቱ ገቲሲን ዱበተፍተኒፍ ዋቀዮ ዱበትን አርኪፈት akkaataan hojii Waaqayyoo jechuun nama ba'uu biiftuu argee hojii wal qixan. Namni ba'uu biiftuu yookaan immoo gaafa biiftuun ganama bariitu argee akka isheen daftee dhiitu barbaadee sa'aatii isaa 11 yoo kaa'e sa'aatii 2 dhaabatee ofumaa sa'aatii isaa micciira malee sa'aatiin 12 sa'aatii 11 ittiin jijjiiramu. Sa'aatii 11 ta'uudhaaf yeroo isaa eegeetu 11 ta'a. Waaqayyos akkasumadha. Gatii ariifatteef si duukaan ariifatu. Gatii duubatti hafteef Waaqayyo si duukaa duubatti nafu. Waaqayyo yeroo isaa eegee hojjeta. Ameen. Achuma macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa Waaqayyo wanta hundumaa yeroo isaatti miidhagsee uumeera jedha. Yeroo isaatti. አሜን። በአማርኛ ለምትሰሙት መዝሙር ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በጊዜ ውብ አድርጎ ሰራው ይላል። አሜን። ዋቀዮ የሮሳ መሌን ሆጀቱ የሮ ይሳት አልተከተካ ነሞኒ ባየን የሮ ኬ መሌ አሪፈቴ ዮባቴ ገቲባ ዋቀዮን ወዱርሲቴ ገቲባ ዋቀዮን ኤገት ከንጀደሙ ከናፍ የሮ ዋቀዮ ኤቡ ከንጀደሙ ከናፍ ሉቃስ ቦቆና ለመለኮሳ 43 irratti ኢየሱስ ወጅን deemuudhaa fi ማርያሚif ዮሴፍ ka'an. ኢየሱስን ኢየሩሳሌሚtti dhiisaniitu adeemsa guyyaa tokko deeman. Gaafa bira laalan gaafa nama bira laalan ኢየሱስ isaan bira hin jiru. ኢየሱስን dhiisanii adeemsa guyyaa tokko deemanii. Warri adeemsa guyyaa tokko deeman kuni ኢየሱስን barbaacha duubatti deebi'an. Adeemsa guyyaa 3 adeeman jechaadha. ኢየሱስን dhiisanii fuulduratti tarkaanfachuun ኢየሱስን barbaacha duubatti nama deebisa. ኢየሱስ malee milkaa'uun hin jiru. ኢየሱስ malee galma ga'uun hin jiru. አሜን። yeroo waaqayyoo eeguu kan jedhamu. Ariifachuun al takka takka ariifannee yeroo waaqayyoo eeguu dhiifnee fuulduratti yeroo deemnu duubatti nu deebisa. Ameen. Ani faarfannaa tokko beekaa yeroo ijoollummaa keenyaa kan faarfatamu inni yeroo kee miti yeroo fi isaa qabaa guyyaa yaadatamuu keetti dafee si qaqqabaa kan jedhu jira. Inni yeroo kee miti yeroo fi isaa qabaa guyyaa yaadatamuu keetti dafee si qaqqabaa kan jedhu faarfannaa kana sin beektuu sinii fannisa. Maaliif Waaqayyo yeroo namaatti hojjeta miti. Yeroo ti karoorsiteetti hojjeta miti. Yeroo fi karoorseetti hojjeta. Yeroo fi yaadeetti hojjeta.
Ameen. Warri kaan immoo Waaqayyoon dursu miti. Yeroo Waaqayyo isaanii kennee duubatti deebi'u yookaan immoo duubatti hafu. Kana Luqaas boqonnaa 1:13 irra dhaqaati ilaalaa. Namni Yohaannis Zakkaariyaas jedhamu tokko argitu achirratti. Namni Zakkaariyaas jedhamu kuni Waaqayyoon hin kadhata ture, ala hin qabu ture. Umurii isaa guutuu Waaqayyoon akka dhala isaa fi kennuuf kadhateera. Guyyaan suni guyyaatti mana qulqullummaa galee Waaqayyoon tajaajilu dabareen isaa ga'eennan gara mana qulqullummaatti ol gale. Ergamaan Gabriel dhufee Waaqayyo kadhannaa kee dhagayeera attiin. Ameen. Luqaas boqonnaa 1:13 deemtanii gaafa dubbistan Amaariffaa isaas ni dubbisa akkas jedha. መልአኩም እንዲህ አለው ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቷልና አትፍራ ሚስት ኤልዛቤት ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ ሃቲ መናከ ኤልዛቤት ilmadeesi maqaasaas ዮሐንስ jette moggaafta kadhannaa kee waaqayyo dhagayeera jedheen Ameen. Ameen. Zakkaariyaas garuu kan baay'ee nama gaddisiisu yeroo kadhannaan isaa dhagahameefit yeroo waaqayyo isaa fi deebisetti wanta waaqayyo isaa fi kenne kana ameen jedhee fudhachuu dadhabe. Lakkoofsa 20 irra deemtanii gaafa ilaaltan achuma lakkoofsa 20 irra dhaqaati ilaalaa. Ati garuu ergaa ani sitti hime yeroo isaatti isa raawwatamuuf jiru hin amanne. Kanaafis hamma kun ta'utti arrabni kee didaanii ta'a jedheera. Lala ergamaan Gabriel yeroo isaatti raawwatamaa. Inni dubbatame kun yeroo waaqayyooti waan ta'eef inuma raawwatamaa. Garuu hamma wanti kun raawwatutti ati ergaa waaqayyoo biraatiin yeroo isaa eeggatee isa dhufe kana waan fudhachuu diddee fi guyyaan isaa gaafa raawwatutti arrabni kee didaa ta'a. Guyyaa sanaa kaasee arrabni Zakkaariyaas didaa ta'e dubbachuu hin dandeenye. Milikitaan dubbata ture. Barreeffamaan dubbata ture. Kanaaf deebii waaqayyoo sadiidhaa inni. Sadii keessaa waan ati gaafatteef tokko sii deebisa. Inni jalqabaa gaaffii ati gaafattu haa ta'u kan jedhu sii deebisa. Inni lammaffaa yeroo eegi na eeggadhu kan jedhu sii deebisa. Inni sadaffaa hin ta'u kan jedhu. Baay'oonis yookaan immoo yoo ta'uu baate hoo inni nuun jenne dubbii amantii dhabuu jechuu miti. Yoo fedha waaqayyoo ta'uu baate hoo kan jedhu. የእግዚአብሔር ፍቃድ ባይሆንስ አንዳንድ ጊዜ የኛ ፍላጎት ይተልቃል ወካን ሞ ፌዲ ገራ ኬኛ ባየውልካ የሮ waaqayዮ ኤጉ ከንጀደሙ ሀተው ከንጀደሙ አኩመ ጅሩት ተኤ inni sadaffaan kun garuu gaaffii ati gaafattu no jedha waaqayyo lakki maaliif lakki akkanti jedhu boodarra laal garuu deebiin waaqayyo yeroo hundumaa tole kan jedhu miti si qofaa miti ilma isaa tokkicha Iyesuus Kiristoos irratti abbaan garaa jabaate Maarqos boqonnaa 14 wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 36 irra deemtanii gaafa laaltan Iyesuus Kiristoos akkas jedhe yaa abbaa koo wanti hundumtuu siif ni danda'ama oofoon dhiphinaa kana anarraa fudhadhu garuu wanta ani waan anatti jaallate hin ta'in malee wanta ati jaalladhu miti iddoo kana irratti Amaariffaa akkas jedha ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን የአባኮ ወንቲ ሁንዱምቱ ሲብኒ ደንዳማ ጦፎን ዲፕና ከና አነራ ሁድ ከና ማልጎድ አነራ ሁድ ገሩ ወንተን ጃለጥ የሚቲ ወንተት ጃለጥ ወካንሞ ወነን ይፈደ የሚቲ ወንተት ይፈተ አተው Ameen. Iyesuus Kiristoos gooftaan Iyesuus Kiristoos oofoon kuni hadhaa ta'uusaa beeka. Du'ifannoo
baay'ee rakkisaa ta'uusaa beeka. Garuu oofoon kun narraa darbitu wedhe. Oofoo kana narraa fudhadhu wedhe. Maaliif du'i fannoo hammam rakkisaa akka ta'e waan argeef. Garuu iddoo kanarratti fedhi koommoo hin ta'in fedhi eenyu haa ta'u fedhi kee haa ta'u. Jaalalli koo hin ta'in jaalalli kee haa ta'u. Ameen. Yenee fiqaadhaa ይሁን ያንተ ፍቃድ ብቻ ይሁን. Ameen. Fedhi Waaqayyoo immoo maalidha jettanii gaafa laaltan xoofoo sana akka inni dhuguuf Waaqayyo barbaada. Akka xoofoo sana hin dhugne Waaqayyo hin barbaanne. Xoofoo sana dhuguun dirqamadha. Ituu xoofoo sana hin dhugne ta'e anaaf siyaasi hin jirru. Anaaf si maaddii kanarratti waliin arginu. Kanaaf gaaffii gooftaan Yesuus Kiristoos abbaa isaa gaafate abbaan isaa lakkii kan jedhudha. Xooficha dhugii kan jedhudha. Kanaaf lakki jechuun si qofaa irratti miti. Ilma isaa tokkicha Yesuus irratti illee garaa jabaateera. Maaliif? Xooficha dhuge malee nuun birmaduu hin baanu. Xooficha dhuge malee nuun du'a jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef. Kanaaf gabaabumatti yoo ta'uu baate jechuun yoo fedha Waaqayyoo ta'uu baate hoo. Yoo Waaqayyo wanta sana jireenya kee irratti hin feene hoo jechuudha. Gabaabumatti yoo ilaalle yoo ta'uu baate jechuun gara jireenya keessaniitti akkasiin fiddan hin barbaada. Inni dhiiraa fuudhuu barbaadaa, isheen dubaraa heerumuu barbaaddi. Waan barbaadde sana yoo itti heerumuu baatte oona. Yoo nama nan fuudha jettee sana yoo fuudhuu baatte oona. Yookaan immoo waan nan argadhaa, yookaan immoo qarshii nan argadhaa, yookaan immoo waan nan argadhaa jettee abdatte. Wanta nan argadha jettee abdatte sana yoo argachuu baatte oona. Yookaan immoo jireenya jiraachuuf hawwite tokko jira. Jireenya akkasiin jiraadha jettee sammuu kee keessatti kanatti kalaqxe jiraachuu danda'a. Hawwii garaa keetii. Yoo jireenya sana jiraachuu baatte hoo. Jireenya sana jiraachuun kee yoo fedha Waaqayyoo ta'uu baatte hoo. Yookaan immoo biyya tokko nan deemaa jettee. Yookaan immoo biyya tokko dhaquudhaaf karoorsiteetta. Biyya nan dhaqa jette sana yoo fedha Waaqayyoo ta'uu baate biyya sana dhaquun kee. Yookaan immoo dhukkubsatteetta ta'uu danda'a. Dhibeema si qabeera ta'uu danda'a. Dhibeema sanarraa yoo fayyuudhaa baatte hoo. Amma namoonni baay'een gaafa kana dhaga'an kun immoo ta'uu hin qabu jedhanii isin falmuu danda'u. Phaawulos jireenya isaa keessatti dhibee qaba ture. Dhibee kanarraa fayyuudhaaf si'a 3 ol gara Waaqayyootti kadhateera. Garuu Waaqayyo dhiisi jedheen. Dhiisi nan kadhatiin. Dadhabina keetiin ciminni koo mul'ata, ayyaanni koo si gahaa jedhe. Malee Waaqayyo dhibee kana sirraa buqqiseera hin jenne. Phaawulos namumti amantii nu barsiise kuni Ximootiyoosiin immoo gaafa gorsuuni akkasittiin jedha. Baay'ina dhukkuba keetii fi daadhii wayinii xiqqoo xiqqoo fudhadhu jedhaan. Iddoo sanarratti daadhii wayinii inni jedhu sana nama macheessu fudhadhu miti. Isa qorichummaa fudhatan sana fudhadhu jedhaan. Namni kun amantii gatii dhabeef miti. Nama waa'ee amantii nu barsiisedha Phaawulos. Si keessaa buqqa'u, si keessaa cabeera jechuu danda'a Phaawulos. Garuu hin jenneen. Jira bakka Ximootiyoos keessa jira dhibeen sun. Baay'ina dhukkuba keetiif jedha malee dhukkuba tokkoyyuu miti. Ofiisaas Phaawulos dhukkubsateera. Dhukkuba sanarraa furamuudhaaf immoo kadhateera. Garuu fedha Waaqayyoon taate. Dhiisi nan kadhatiin jedheen Waaqayyo. Dadhabina keetiin ciminni koo mul'ata, ayyaana koo si gahaa jedheen. Kanaaf nan fayyeettee yoo ittiin fayyuu baatte hoo. Nan baradheettee barumsa karoorsiteetta waan nan baradheette sana yoo barachuu baatte hoo. Maal gootaa? Deebiin kee ati Waaqayyo wajjin qabdu maal ta'a kan jedhudha. Al takka takka jireenya keessan keessatti taa'aa yaada. Jireenya har'a jiraattan namni tokko tokko waan abjoote jiraachaa jira. Tokko tokko abjuunsaa iddoo biraa jira, inni iddoo biraa jira. Qixa barumsaatiin, qixa jireenyaatiin, qixa hojiitiin, qixa
waa baay'eetiin kaasuu dandeessu. Wanta ati yaadde sun, wanta ati karoorsite sun yoo ta'uudhaa baate deebiin kee maal ta'a Waaqayyo wajjin waan ati qabdu. Gaaffiin koo inni guddaan isa. Deebii isa kanaa fi faarsaa boqonnaa 44 guutummaa isaa akkasiin dubbiftan nan barbaada. Ammaaf garuu obboleessi keenya sanyiin darbee keessaa nu gargaara. Anis keessa isiniin dubbisaa. Mee lakkoofsa tokko kaasaati dubbisaa. Kadhannaadha. Kutaan kun kan baay'ee sin dinquu akkas jedhanii dubbatu iddoo kanarratti namoonni kun maal jedhu durii jedhu waa'ee durii isaanii, waa'ee abboota isaanii, waa'ee akaakilee isaanii kaasaniitu gurra keenyaan dhageenyee turre. Abboonni keenya sunutti himanii turanii. Maalitti himan? Abboonni isaanii maalitti himan? Akka ati ormoota balleessitee abboota keenya lafa dhaalchistee dhageenyeerraa jedhan. Akka irreen isaanii lafa sana isaaniin dhaalchisnee dhageenyeerraa abboonni keenya sunutti himaniiru. Irree isaanii miti kan lafa sana isaan dhaalchise. Billaa isaan luqqifatan miti. Seefii isaan baatan miti. Kan lafa sana isaan dhaalchise. Harka kee mirgaatu isaan gargaare. Irree keetu isaan dhaabe. Situ isaan hirkise. Sababiin isaa isaan jaallattee ta'oo. ወደድካቸው ይላል አማርኛው። ወደድካቸው ስለደገፍካቸው waan isaan hirkisteef waan isaan gargaarteef lafa nabdatamne sana dhaalan irree isaaniitu isaan dhaalchise miti. Warra nu jibban immoo warra abboota keenya jibbanii hin qaanessite isaan yellaasiste. Abboota keenya akkasitti isaan gargaarte. Nuuni akkasitti abboota keenya gargaarte akkasittiin dhageenye jedha. Kuni akkaataa itti Waaqayyo nama gargaaraa ture, obboolii isaanii akkaataa inni itti gargaaraa ture, odeeffannoo isaan dhaga'anii odeeffannoo dhugaa ta'e. Amma garuu nuyi jedhan waa'ee isaaniitti immoo aseechi deebi'an. Lakkoofsa 9 kaasaatii dubbisaa sammoo. Amma garuu nuyi jedha iddoo sanarratti. Nu salphifte eenyu fuulduratti? Diinota keenya warra kaleessa mo'aman sana fuulduratti nu salphifte. Kaleessa iddoo sanarratti loltuu keenya wajjin lafa duulaa baata turte. Amma garuu loltoota keenya wajjin lafa duulaatti ba'an jirtu. Loltoota keenya wajjin lafa duulaatti hin baane. Akkuma barbaadan nu godhanii amma. Biyya lafarra nu bittinsite. አማርኛው እንደዚህ ይላል። አሁን ግን አመገሩ ኑይ አቦታ keenya kana gargaar አመገሩ ኑይ አሁን ግን እኛን በጠላቶቻችን ፊት አፈርን። ከሰራዊታችን ጋር አትወጣም። የሚጠሉንን እንደፈለጉ አደረጉን። በምድር ላይም በተንከን። ለስድብ ሆንን። መሳለቂያ መዘበቻም ሆንን። ወረ itti kolfaman taane warra kolfaa taane nutti kolfani diinonni keenya nu bittinsite. Kana hundumaatu nurra ga'eedha. Lakkoofsa 17 gaafa laaltanii dubbistan kana hundumaatu nurra ga'e. Maaliif irra ga'e? Maaliif kun hundumtu irra ga'e? Lakkoofsa 21 kaasaati dubbisaa. Ati garaa namaa ituma nuuni yakka hojjennee maa gidiraan kun nurra ga'eera ta'e ati garaa namaa qortee beekta turte. Jarri kuni waa namaa hojjetanii fi miti wanti kun kan irra ga'aa jiru. Lakkoofsa 20 deemtanii gaafa dubbistan maqaa kee maqaa Waaqayyo keenya utuu irraanfannee irra ta'e. Maqaa Waaqayyo waan irraanfataniif miti, maqaa Waaqayyo beeku. Maqaa Waaqayyo waan machaa jiru. Maqaa keetu irraanfannee irra ta'e. Achumatti bifaatti dubbisaa.
harka keenya gara waaqolii ormaatti utuu ol baafanneerra ta'e harka isaaniis gara ormootaatti waan baafataniif miti maqaa waaqayyoos waan irraanfataniif miti. Garuu gidiraan kun isaanirra ga'e. Dhiphina abbootii isaanii waan abbootii isaaniirraa dhaga'anitu hin taane galagalchoo waan abboota isaaniirraa dhaga'antu jireenya isaanii irratti ta'e. Al takka takka waan isin dhageessaniif haquun isinii kakatameef jireenya isin jiraattan al takka takka waliin fakkaata. Yoosef mootii taataa ittiin jedhame malee obboloota keetiin hin jibbamtaa, boolla keessatti darbatamtaa, biyya ormaatti gurguramtaa, dhiphina guddaa argitaa, achi booda mana hidhaatti darbatamtaa hin jedhamu. Waaqayyo lafa tokkoo kaasee lafa guddaa tokkotti gaafa isin ceesisu wantoota gidduu kanatti isin mudatu isinitti himu. Yookaan immoo gara gamaatti ceenaa jedhee gaafa isinitti himu waa'ee bubbee isinitti himu. Garuu waa tokko beeka. Akka ceetan beeka. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Yeroo hundumaa Waaqayyo ofitti amaneetu godha waan hundumaa. Ofitti hirkateetu godha waan hundumaa. Namoonni kun waan isaan yaadantu ta'e miti. Waaqayyoon hin irraanfanne harka isaanis gara waaqolii tolfamaatti ol hin kaafne garuu gidiraa guddaa keessa jiru. Dhiphina guddaa keessa jiru. Maaliif namoonni Waaqayyoo gidiraa keessa darbu? Kana of gaafadhaas. Maaliif namoonni Waaqayyoo ituu maqaa Waaqayyoon hin irraanfatin harka isaanii waaqolii tolfamaatti ol hin kaasin maaliif gidiraan isaan quunnama? Maaliif wanti rakkisaan jireenya isaanii keessatti isaan mudata? Deebiin qaba. Inni jalqabaa Waaqayyo lola si shaakalsiisuuf wanta rakkisaa keessa si dabarsa. Obboleessi keenya sanyii kutaa kana nu dubbisa. Abboota firdii boqonnaa 3:1-2 nu dubbisa. Lola si barsiisuudhaaf al takka takka namni Waaqayyootu ofuma isaa lola barsiisuudhaaf ijoollee isaa wallaansoo maal akka ta'e itti agarsiisuudhaaf wanta rakkisaatti isaan butaseechi. Lolli waan gaarii ta'e miti. Garuu al takka takka biyya lolli jiru keessa akka nama lola hin jirretti kan jiraatu jira. Kiristiyaanuma ta'ee ani lola hin qabu waan tokkoyyuu kan isiniin jedhu jira. Garuu sagaleen Waaqayyoo biyya lafaa keessa yeroo jiraattan gidiraatti isin irra jira. Garuu hin sodaatinaa ani biyya lafaa moo'eeraa kan jedhu sagalee qaba. Malee gidiraan hin jiru kan jedhu, lolli hin jiru kan jedhu, wallaansoon hin jiru kan jedhu nuu barreeffamee jiru. Gidiraatu jira, dhiphinatu jira. Garuu hin sodaatinaa. Nu dubbisee obboleessa. Abboota firdii 3:1 qabeeti miti? Yaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Waaqayyo namoota Israa'el warra lola biyya Kana'aan keessatti ta'e hin argine qoree ilaaluudhaaf saba garaagaraa achitti hambise. Inni saba Israa'el keessaa dhaloonni gara booddee warri lola hin argin kuni lola akka baran hin barbaade. Sabni warri achitti hafan kunis gurguddoota Filisxeemotaa warra humnaan mo'an Kana'aanota, Sidoonota, Hewoota, warra tulluu Libaanoon gubbaa, tulluu ba'aa. Inga. Warra lola hin barree lola maal gochuudhaaf iddoo sana irratti? Lola barsiisuudhaaf. Ameen. Lola barsiisuudhaaf. Maaliif jenereeshiniin lola lolee ga'ee du'aan dhumaniiru. Jenereeshinii haaraa dhufe. Jenereeshiniin kun immoo lola hin beeku. Fuuldura isaa immoo lola gurguddaa jira. Kanaaf lola keessa isaan galchuun dirqamatti ta'e. Lola haa baraniif. Wallaansoon maal akka ta'e haa baraniif. Chaalenjiin maal akka ta'e haa baraniif. Al takka takka biyya isin keessa jirtan keessatti maaliif Waaqayyo gidiraa kana naa agarsiistaa akkatti lola bartuuf. Lola kana keessatti akkati cimtuuf. Malee waan si jibbeef miti. Gatiiti maqaa Waaqayyoo irraanfatteef miti. Gatiiti harka kee Waaqa tolfamaatti ol kaafteef miti.
lola si barsiisuudhaaf. Ameen. Wallaansoo si Ameen. barsiisuudhaaf. Wallaansoo kana Ameen. keessatti akka jabaatee cabdee haftuuf miti. Akka jabaatee cimdee mo'attuuf miti. Ameen. Ameen. Inni lammaffaan Waaqayyoo maaliif warri Waaqayyoon amanatan, warri Waaqayyootti hirkatan gidiraa wallaansoo lola keessa darbu isa jedhuufi inni lammaffaan ulfina isaa ittiin mul'isuudhaaf. Ulfina isaa ittiin mul'isuudhaaf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 4 kaasaati dubbisaa. Alaazaariin du'ee. Alaazaar inni kam? Inni Yesuus jaalatu. Ituu Yesuus jaalatu Maartaan jaallata, Maariyaamiin hin jaallata, Alaazaariin hin jaallata. Alaazaariin ati jaallattu hin du'ee jedhan. Isati jibbitu hin jedhu. Isati jaallattu du'ee jennaan. Du'i Alaazaarii jedha iddoo sanarratti. Du'i Alaazaarii ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atuufidha. Ameen. Haga du'aa wanti ga'u gidiraa Alaazaar argaa jiru kuni ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atuufidha. lakkoofsa 4 irra kan jiru የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው። ሃሌሉያ Ameen. አንተ ከተካ ጊድራ keessa darbita gidraati keessa darbitu suni cabsee si hambisuudhaan miti achitti akka taftuuf miti Waaqayyo ulfina isaa si mul'isee dhuga ba'umsa jireenya kee irraa maddu sanaani Waaqayyoof galanni ta'a. Ameen. Ituu saba Israa'elii Waaqayyo karaa lafaadhaanii gara Israa'elitti caane ko jira. Karaamti salphaan dur Giblaartar jedhamu karaatti Yaaqoobiin saragallaadhaan deemanii awwaalan ko jira ture. Israa'eliin achirra ceessuu danda'a ture Waaqayyo. Garuu Israa'eliin maal godhe Waaqayyo? Naannessee dudduubaan loltoota Fariyooniin kaasee fuulduraan immoo galaana itti kaaseetu achi booda galaana hire. Wanta rakkisaa keessa isaan gashee kee dudduubaan du'atti fidee fuulduraan du'atti fideetu sana booda galaana hiree isaan ceesise. Faarfannaan irraa galaana hirtee, galaana diimaa gogsitee, nuun irra nu ceesistee, loltoota Fariyoonin galaanatti dhidhimsitee, ulfinni Waaqayyo ta'uu jedhamee faarfannaan faarfatamu kun hundumtuu hin jiru ture. Ituu gidiraa sana keessa hin darbine ta'ee, ituu Waaqayyo dinqii sana isaan irratti hin hojjenne ta'ee, faarfannaan kun hin jiru. Nam tokko tokko jireenya isaa namni waa argee fi namni gidiraa keessa darbee fi namni gidiraa keessa hin darbine dhuga ba'umsi isaa jireenya isaallee waliin fakkaata. Kanaaf yeroo wayii keessa darbitu Waaqayyo kan inni waan rakkisaa keessa si dabarsu ulfinni Waaqayyo siina mul'atuuf. Elaa ishee Waaqayyo akkasitti ishee gargaare lafa onaa keessaa akkasitti ishee baase. Waaqayyo akkasitti gargaaree nama guddaa ishee godhe nama guddaa isa godhe jedhamee waa'ee keef mata dureen akka ka'uudhaaf. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf. Ameen. Inni sadaffaan Waaqayyo maaliif namoonni Waaqayyo gidiraa keessa darbu isa jedhuu fi akkati Waaqayyoon hin irraanfanneef. Kana keessa deebi'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 16 kaasaati dubbisaa. Iddoo sana irratti maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Lafa torban qabaan jiru keessan si dabarse, lafa iyyi lubbuu jiru keessan si dabarse, lafa bofti nama hedduu keessan si dabarse, lafa gidiraa rakkisaa keessa saba Israa'eliin akkamittiin akka inni keessa dabarse argitu. Lafa dheebuun bishaanii jiru, lafa iyyi lubbuu jiru, lafa gidiraan jiru keessan si dabarse jedheetu. Maaliif jettanii gaafa gaafattan inni jalqabaa akkati nan irraanfanneef. Akkati nan irraanfanneef al takka takka namni Waaqayyoon hin irraanfata. Oolmaa Waaqayyo isaa fi oole irraanfata. Gaarummaa Waaqayyo isaa fi godhe irraanfata. Kanaan dura fakkeenya kana isinii kaaseera. Namoonni haaraa yoo jiraatanii fi itti isinii dabala. Irra isinii deebi'a jechuudha. Bara sabaatti abbaa manaa fi haadha manaatu bineensa wacwacoo jedhamtu bineensa fokkistuu fooliin ishee hamaa ta'ee mana isaanii keessa galteennaanii nyaanni hin jiru waan ta'eef bineensuma fokkiftuu foolii hamaa qabdu kana qalatanii nyaatan. Dhoksanii qalatanii nyaatan abbaan manaa fi haati manaa. Fooliin ishee gaarii miti. Bifti ishee namatti hin tolu. Garuu abbaan manaa fi haati manaa iccitii walii qabu waan ta'eef nyaatan. Guyyaan hin darbite. Guyyaan rakkinaa abbaan manaa hin soorome. Haadha manaatiin anarraa kaasee mana kanatti si arguun barbaadu
dubara ishee alangaa fakkaattuun fuudhuu barbaadaa ittiin jedhe. Haa ta'u gaa jettee fira jaarsummaatti baaftee dhaga'uu didee ollaatti waamtee dhaga'uu didee jaarsolii gurguddaatti waamtee dhaga'uu didee dhumarratti hunduma isaanii walitti waamteetu waa dubbadheen deemaa abbaa manaa kootti naa eeyyamaa dubbadhu jedhaniin yee abbaa manaa koo jetteen yoo irraanfattee hoolaa burree nyaanne sanan irraanfattaayii bara sabaa sabaatti jetteen. Sammuutti deebi'eetu anaafaati manaa koo araaramne irra sinnurraa galaa. Inni guddaan ani isinii kaasuu barbaade yoo irraanfattan isa waaqayyo gaafa rakkinaa isinii godhe ishee lafa iyyi lubbuu jiru lafa torban qabaan nama iyyutti isin wajjin ta'e sana hin irraanfattanitu waan fedhe ta'e. Isa gaafa rakkinaatti isin bira dhaabbate sana isa siif du'a gidduu tarkaanfiin tokko iddoo hafetti si bira dhaabbate sana hin irraanfattu yoomuu waan fedhe ta'e. Kanaaf maaliif hangi biraa sana keessa isaan dabarseedha? Akka isaan hin irraanfannee fi sabni Israa'eliin. Inni lammaffaanii cimina kootiin, humna kootiin, jabina kootiin kun naa ta'e akkati hin jenneefi. Inni lammaffaa jabina kootiin naa ta'e, cimina kootiin kun naa ta'e akkati hin jenneefi. Kanaaf namoonni tokko tokko gaafa Waaqayyo bifa isinitti godhu Waaqayyo biraa naa ta'eedha. Gaafa Waaqayyo qabeenya isinii kennu kun Waaqayyoon naa ta'eedha. Gaafa Waaqayyo fayyaa isinii kennu kun Waaqayyoon naa ta'eedha. Kan cimaa fakkaatu tokko illee jiru. Namni cimaa of fakkeessa malee cimaa miti. Namni ammaa hammam ga'u qaamaan guddaa fakkaatu kana Waaqayyo qalqala midhaan keessaa galagale fakkaatee lafa nama kaa'uu barbaada. Ol kaasuu danda'a, gabbuusuu danda'a, ajjeesuu danda'a, jiraachisuu danda'a. Namoonni tokko tokko waan hundumaa gochuudhaaf ammoo qaban itti fakkaata. Biyya bushii, qabeenya qabaadhu, fira si gargaaru qabaadhu, hospitaala gurguddaa banadhu, garuu homaa fiduu hin dandeessu. Yoo Waaqayyo si gargaare malee. Steve Jobs namni jedhamu namni moobaayila Apple jedhamu kana iPhoneii kana fa'aa kalaqe biileenaan qarshii qaba ture. Lubbuu isaa oolchachuu hin danda'a ture. Teeknooloojii addunyaa kana akkamiin bitachuu danda'a ture. Garuu kaanserii inni irraa qabame sanarraa fayyisuu kan danda'u tokko illee hin jiru. Qabeenya ati qabdu si oolchuu hin danda'u. Beekumsa ati qabdu si oolchuu hin danda'u. Kanaaf humna kan si ta'e kan si jiraachise Waaqayyo qofaadha. Kanaaf wanti si ta'e hundumtuu jabina keetiin ta'e miti. Gargaarsa Waaqayyoon si ta'e. Ameen. Waaqayyo si gargaare. Kanaaf fedha Waaqayyoo galanni siif haa ta'u ittiin jechuu. Inni sadaffaan dhumni kee bareedaa akka ta'uuf ፍጻሜህ ያምር ዘንድ ይላል አማርኛው። dhumni kee akkasii bareeduuf Waaqayyo jalqaba namaarraa dhimma hin qabu. Namoonni baay'een jalqaba bareedaniiru, xumuran bareedan. Ati garuu xumurri kee akka bareedu Waaqayyo gidiraa baay'ee keessa si dabarsa. Kanaafidhaan oolmaa Waaqayyo gaafa teessanii yaaddan garaan keessan si mooga'ee hin boosu. Akkatti Waaqayyo sin gargaare gaafa yaadattan. Akkatti Waaqayyo sin wajjin ta'e gaafa yaadattan. Umura kee immoo akkamittiin akka Waaqayyo bareeche galma kee akkatti Waaqayyo bareeche immoo gaafa argitu guddistee Waaqayyoon galateeffatta. Kanaaf akkatti san irraanfanneef humnaaf jabina kootiin naa ta'e akkatti hin jenneef inni sadaffaan umura kee bareechuudhaaf. Kanaaf namoonni Waaqayyo maaliif gidiraa keessa darbu? Tokkoffaa Waaqayyo lola isaan barsiisuudhaaf. Lammaffaa ulfinni Waaqayyo isaan akka mul'atuuf. Sadaffaa akkatti san irraanfanneef. Afuraffaa humnaaf jabina akkati hin jenneef inni shanaffaan umura kee Waaqayyo bareechuudha. Bareechuudha. Ameen. Egaa namoonni kun faarsaa 44 irra warri jiran kun egaa abboota isaanii Waaqayyo gaarummaa inni godhe tarreessanii ka'anii nurratti garuu wanna hamaa kanatu ta'e. Wanna nuun hin yaadne nurratti ta'e. Wanta nuun hin karoorsine nurratti ta'e. Ituu nuun harka keenya waaqolii tolfamaatti hin kaasini tuunuu sin irraanfatini kun nurratti ta'e jedhaniitu deebiin isaanii
edda wanti hamaan irra ga'e booda deebiin isaanii maalidha? Waaqayyo wajjin jiraatu moo Waaqayyo wajjin hin jiraatanii? Waaqayyo wajjinitti moo itti hin fufanii? Isa jedhu deebii isaa amma argattu. Kana hundumaan nurra ga'ee iddoo sana irratti yii hulluu darrasabbi. Kun hundinuu nurra ga'eera. Ituma ta'uyyuu jedhu iddoo sana irratti. Haalleluuyaa. Ani kanaa booda jiru. Ituma ta'uyyuu kana hundumaan nurra ga'e. Lakkaa jireenya keessanii kanan miidhame. Kanan abjoodheen ture kanan ta'e. Kanan karoorse ture kanatu ta'e. Kanan abjoodhee ture kanatu ta'e. Garuu kana hundumaan irra ga'eera. Ituma ta'uyyuu. Deebiin isa kanatti. Ituma ta'uyyuu. በሕይወታችን መከራ መድረሱ ትልቅ ተአምር አይደለም። ግድራኑ ረገውን ድንቅ ምት ግድራኑ ረገ ሰና ዴቢኑን ከንኔቱ ኢኒ ጉዳን ይሰ ዴቢ ዋንሲ ቁነሜ ሰና አብጆቴ ለአብጁ ከ ገው ዲሱ ከ ሰናኒ ዴቢ አቲ ዋቀዮ ወጅን ቀብዶ ካንሞ ወሊት ዱቤኛቲ ዋቀዮ ወጅን ቀብዱቱ ባዬ ሙርቴሳ ወሪ waaqayyo nama hin rakkisu. Namni waaqayyo rakkina arguu hin danda'u. Homtuu irra hin ga'u. Fannoon namni baatu hin jiru. Fannoo mataa keessanii baadhaa jedheera gooftaan Yesuus. Gidiraa nuun keessa darbinu kan keenya qabnu kan mataa keenya. Namoonni akka jedhanii barsiisan jiru. Bakka homtuu hin jiru. Al takka takka ituma isaan akkas jedhanii warri akkas jedhan kuni gaafa gidiraan irra ga'u argitu. Al takka takka immoo wanni sun kan isin irra ga'ee fi gatii isin waaqayyoo yakkitaniif ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni yakkanii gidiraa argan jiru. Namoonni waaqayyoon gaddisiisuu isaanii irraatiin gidiraa keessa galan jiru. Garuu ituma waaqayyoon hin gaddisiisin al takka takka waaqayyoo wanta inni keessa si dabarsu jira. Wanta inni si shaakalsiisu jira. Wanta inni ulfina isaa si mul'isuudhaaf godhutu jira. Namoonni kun hundumtuu nurra ga'eedhan utuma ta'uyyuu jedhu iddoo sanarratti. Ituma ta'uyyuu aan rassaanihim yookaan immoo afaan Oromoo isaa iddoo sanarratti nuyi isin irraanfannee jedhu. Mee harka keessan ol kaasaatii an isin irraanfadhu jedha. Kamiyyuu isin irra ga'u. Dhiphinni kamiyyuu isin irra ga'u. Waaqayyoon hin irraanfatina. Iddoo kanarratti namoonni kun gidiraa kana nurra ga'ee wanti nuun karoorsin hin taane, wanti nuun abjoonne hin taane, wanti abboota keenyaaf ta'e suni arguu hawwinee turre nuun taane ta'uu ituma ta'uyyuu nuun maal hin goone isin irraanfanne. Nu isin irraanfanne. Galanni waaqayyoo dhaafata. Gidiraa keessatti waaqayyoon irraanfachuu dhiisuun jabina guddaadha. Namoonni baay'een gidiraa keessattidha kan isaan waaqayyoon irraanfatan. Rakkina keessatti waaqayyoon dagatan. Geediyooniin ilaala abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Geediyoon iddoo sana keessatti sodaatee dhiphina keessa jira. Sabni birmadummaan jiraachuuf waamame garbummaa jala jira. Warra miidiyaamtu isaan bitee jira. Warra miidiyaam kana sodaateetu lafa wayinii cuunfanitti inni qamadii dhaatu. Garbuu dhaatu jechuudha. Ergamaan waaqayyoo dhufeetu akkasittiin jedhe. Geediyoon yaa nama waaqayyoo si wajjini ittiin. lakkoofsa 13 irra deemtanii gaafa laalta ጌዲዮንም ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን? ዋቀዮ ኤርገን ወጅን ተኤ ማሊፍ ጊድራን ሁሉም ዱሙረገኤ ታፊና ተባየ ዋቀዮ ነሞ ወጅን ተወቹት ጊድራሞ አንተ ኮዩ አርጉድ ይዙ ነደኒ ከያደንጁ ኤርገምቺ ፎከስ ድንጀ ጌዲዮን sodaatee achi keessatti dhaa jirta eeyyee garbummaa jala jirtu eeyyee garuu waaqayyo si wajjin. Waaqayyo si wajjin. Galanni waaqayyo dhaabata. Erga waaqayyo jin ta'e maaliif gidiraan kun hundumtuu nurra ga'e gaaffii. Gaaffii Geediyoon.
deebiinis jira. Akkatti godhee warra diinota isaa mo'achuu danda'u akka nama tokkotti akka isaan rukutu abdii kenneef achii booda. Ameen. Haala laaltanii waaqayyo kan bu'e. Namni kun hin dagate waaqayyo wajjin ta'uu dagate hin irraanfate ituu ergamaan dhaabatee waaqayyo si wajjin ittiin jedhuuti waaqayyo wajjin ta'uu isaa irraanfate. Al takka namoonni haala laalanii nama yaadatu haala laalanii nama irraanfatu. Yeroo tokko namicha duuka buutuu Kiristoos 12 fi gooftaa Yesuusin tusaan maaddiitti jiranii kaasee suura isaanii kaase namoota 12 kana nama of fuuldura kaayeetu suura isaanii kaase. Ati Yesuusin fakkaattaa, ati Phexrosin fakkaattaa, ati Yohaannisin fakkaattaa jechaa kaasa. Achi booda namoota hundumaa isa Yesuusin fakkaatu ati Yesuusin fakkaattaa jedhee, isa Yohaannisin fakkaatu ati Yohaannisin fakkaattaa jedhee, isa Yihudaa fakkaatu ati Yihudaa fakkaattaa jedhee kaasaa. Namicha tokko ati Yesuusin fakkaattaa jedhee kaasee edda xumuree waggaa 3 booda nama Yihudaa fakkaatu dhabe. Nama Yihudaa fakkaatu dhabee suura sana kaasuun waggaa 3 addaan jiru. Edda addaan citee booda namicha tokko argateetu istiidiyootti waammate. Of fuuldura kaa'ee kaasuu jalqabe. Maal gochaa jirtaa jennaani nama Yihudaa fakkaatuun dhabee ati immoo Yihudaa fakkaattaa kanaafanii suura si kaasaa jira asirratti jedheen. Namichi hirqinfatee boo'uu jalqabe. Maal taatee boossaa jedheen. Waggaa 3 dura Yesuusin fakkaattattee na kaaftee turtee jireenyatu natti hadhaa jennaan immoo waggaa 3 booda immoo Yihudaa sitti fakkaattee. Al takka namoota tokko Yesuus jedhee si kaasee ka'eetu waggaa muraasaa booda immoo Yihudaa siin jedha. Bifa laalee si irraanfata, haala laalee si irraanfata. Namni si irraanfata. Namoonni kun gidiraa keessatti Waaqayyo wajjin ta'an hin irraanfanne Waaqayyoon. Waaqayyo sinirra ituma ta'u gidiraan kun ituu nurra jiru iyyuu nun sin irraanfannedha. Lammaffaa ni lammaffaa dhiidaanaachinen alwanajjallim afaan oromoonsaa kakuu keenya keessattis nuyi amanamuu hin dinne. Nuun maal gooneera kakuu keenyaaf amanamoodha. Hallelujah. Ameen. Ameen. Ilaa bal'ina keessatti amma abbaan manaa fi haati manaa qabeenyi mana guutee nyaanni mana guutee konkolaataan mana guutee kakuuf amanamuun baay'ee ulfaatu nama rakkisu. Gidiraa keessatti amanamuun garuu baay'ee ulfaataa. Rakkina keessatti amanamuun baay'ee ulfaataa. Gidiraanitu nama quunnamu ani kakuu koo hin irraanfadhu kakuu anaaf si walii galle sana hin irraanfadhu jechuun waan guddaa. Warri kun kakuu Waaqayyo wajjin qaban. Wanta Waaqayyo wajjin walii galan sana ituma ta'uyyuu gidiraan kun ituma nurra ga'ee jiruyyuu nuun kakuu keenya hin irraanfanne. Kakuu keenya keessatti nuyi amanamuu hin dinne. Ammayyuu amanamaa jirra. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaan. Ameen. Ameen. Kakuu qabdu Waaqayyo wajjin. Kakuu nuun qabdu baay'isooyi. Kakuu akkanumaanii miti. Kakuu dhiigaati. Kakuu lubbuuti. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos haga dhuma biyya lafaatti yeroo hundumaan si wajjinan taa'anii kakuu nuu gale. Ameen. Ameen. Namoonni an si wajjin hin taasinin jedhu malee yeroo hundumaa si wajjin hin taa'an. Waaqayyo garuu yeroo hundumaa si wajjin ta'uudhaaf kakuu sinii gale. Ameen. Namoonni baay'een abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kakuu walii galanii kakuu isaanii dagatu, kakuu isaanii irraanfatu. Yeroo tokko fakkeenya tokko tun sinitti mee gaarii. Namichatu haadha manaa fuudhee ittuma yeroo dheeraan turiini qeesii bira dhufeetu akka wallufuusistanii gargar nu baasaa jedha. Lakkii nuun gargar sin baafnu kakuu gaafa gaa'ila keessanii walii galtan sana hin irraanfattaa'ee
guyyaa rakkinaatti, guyyaa dhiphinaatti, guyyaa gammachuutti jettee kakuu galteen irraanfattaa jennaan lakkiin irraanfadhu kakuu koo fi nan amanamaa garuu kakuun hin galletti garuu hin qabamu. Kakuuti hin galle maalidhaa jedhanii gaafatan guyyaa quufaa jedhee hin gallee isheen immoo hin quuftee. Amma inni iddoo kana irratti sababii barbaadaa jira. Akkamittiinanii kakuu kana cabsaa sababii barbaadaa jira. Macheen waan hundumaa jedhanii kakuu walii galu miti gaa'ela keessatti. Guyyaa quufaa, guyyaa beelaa, guyyaa gammachuu, guyyaa boo'ichaa jedhamee wanta jireenya keessatti gaa'ela keessatti mudatu hundumasaa tarreessitanii walii galtu. Jechuma tokkotu sakaan ripireezent godha yookaan immoo sakaan bakka bu'eetu kakuu sana galtunnaa. Namoonni gaa'iluma isaaniillee diiguudhaaf sababii xiqqoo barbaaddatu, jechuma xiqqoo barbaaddatu, haaluma xiqqoo eeggatu. Warri kun gidiraatu isaan mudateera. Gidiraa kana keessatti nuyi kakuu keenya amanamuu hin dinne, kakuu keenya amanamaa jirra. Galanni Waaqayyoodhaaf. Ameen. Lakkoofsa 38 irratti namni nama fuulduratti naganee jedha. Ani immoo abbaa koo fuulduratti ni saganaa. በሰው ፊት የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማይ በአባቴ ፊት እክደዋለሁ። ከናፊ ረኪነ ከም ኬሰሌ ጅራተን ዋቀዮን እንገኒና ብናን እንደሰረዮታዬ ዋቀዮን እንገኒና Ameen. kuni kakuu keenya nirraanfannu ndagannu si wajjin kakuu qabnaa jedhan. Namni gidiraa keessa taa'e kana jechuun waan guddaadha. Inni sadaffaan ituma ta'uyyuu jedhan namoonni kun ituma ta'uyyuu garaan keenya gara boodaatti hin deebine jedhan. Gara boodaatti hin deebine garaan keenya. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Inni guddaan garaan ofii Waaqayyo wajjin maxxanee isaa wajjin walii galee jiraachuun waan guddaadha. አማርኛው እንደዚህ ይላል፣ ልባችን ወደ ኋላ አልተመለሰም፣ ገራን ኬኛ ገረ ቦዴ እንዴብኔ አሜን ዱዱበ ኬኛ ነውኔ ነሞኒ ባየን waaqayyo wajjin deemsa jalqabanii kaaniitu karaa edda jalqabanii booda ay waaqayyo wajjin inni deemnu kun nuun taane buqqee biyya Gibxi nu wayyaa, shunkurtii biyya Gibxi nu wayyaa kan jedhan jiru. Biiraa ishee biyya Gibxii sana nu wayyaa, jireenya isheenii gadhiisitti jiraatan ishee biyya lafaatti ishee nu wayyaa jedhanii kanawwan jiru. Achitti deebi'uu kanawwan Gibxiin kanawwan jiru. Namoota baay'ee na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo Israa'eliin Gibxiidhaa baasuun itti hin ulfaanne. Garaa Israa'elotaa keessaa garuu Gibxii baasuutu itti ulfaanne. Nuuni Waaqayyo biyya lafaa keessaa nu baasuun itti hin ulfaanne. Nu waamee kunoo nu fideera. Garaa keenya keessaa garuu biyya lafaa baasuutu itti ulfaate. Amma yoodaa Waaqayyo inuma nu gorfataa garaa keenya keessaa biyyi lafaan baane raacitiin ishee nu keessa jirti. Nu rakkisaa jirti. Kanaafi garaan keenya gara boodaatti hin deebineedhan. Gara fuulduraatti duukaa tarkaanfachuu hawwaa jirraa. Gara fuulduraatti deemuu hawwaa jirraa. Luqaas boqonnaa 9:62 yoo dubbiftanii Iyyasuus immoo eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaaluun hin qabaatu. Iddoo sanarratti namni hordaa qabatee gara dudduuba isaa ilaalu mootummaa Waaqayyoof illee hin malu iddoo sanarratti. ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም። ነማ ሞቱማ Waaqayyoof illee malu miti. ማንም እርፍን በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ገረ ዱባ kan ilaalu. Eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa gara dudduuba isaa kan ilaalu. Namni akkasii mootummaa Waaqayyoof illee akka inni hin malle ifatti dubbata. Kanaaf wanti nuun gochuu qabnu yeroo hundumaa gara fuulduraa Kiristoos wajjin haalli mijachuu baata. Ta'uu baata. Yeroo hundumaa gara fuulduraatti tarkaanfachuu.
Inni afuraffaaf inni dhumaa. Ameen. Inni afuraffaaf inni dhumaa. Tarkaanfiin keenya daandii kee irraa hin jallanne jedha. Ameen. Amen. አማርኛ ፍለጋችን ከመንገድ ፈቀቅ አላለም ተርካምፊን ኬኛ ዳንዲ ኬራ እንጀለኔ አመዩ ከራን ኬኛ ከራ ኬቲ በርባች ኬኛ በርባቻ ኬቲ ወምብራ በርባዳን ጅሩ ከራማ ኬራ ዴማ ጅራ ገራን ኬኛ ሲዴቦቻ ይራ ገራን ኬኛ ሲበርባዳ ጅራ ሀል ሚጀቴሞ ለኪ Gidraan nurra jira, dhiphinaan nurra jira, inni abboota keenyaaf ta'e nuun taane, ituma ta'uyyuu tarkaanfiin keenya daandii keerraa hin jallanne. Haleluuyaa. Ameen. Rakkina keessatti Waaqayyo wajjin tarkaanfachuu waan guddaa. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko kaasaati dubbisaa lakkoofsa 13. Lakkoofsa 13 irra gaafa deemtanii dubbistanii. Sangoota inni qabu jalaa sangootaa fi harroonni qabu jalaa fudhatamee hin saaman dhufanii. Samiirraa abiddi bu'ee immoo gaalota isaa nyaatee xaph godhee isaan balleesse. Gaalonni isaas warri kaan hin fudhataman. Hoolonni isaa balaa samiirraa gadi bu'een hin dudu'an. Bubbeen hamaan dhufee mana ijoolleen isaa dhuganii gammadanii Waaqayyoon itti galateeffachaa jiran sanarratti isaan irratti kufee ijoolleen isaa hundumtuu al takkatti jalaa dhuman. Lakkoofsa 21 irratti Waaqayyootu kennee Waaqayyootu fudhatee ulfinni Waaqayyoof haa ta'u iddoo sanarratti. እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። waaqayyootu kenne, waaqayyootu fudhate, maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Iddoo kanarratti namni gidiraan irra ga'e, namni dhala isaa dhabe, namni gaala isaa dhabe, namni hoolota isaa dhabe, namni sangoota isaa farroota isaa dhabe kuni akkamittiin afaan isaa keessaa galata baase. Namni waan xinnoon tokko gaafa irratti waaqayyoon abaaruu jalqaba. Waan xinnoon tokko gaafa dhibeen xinnoon tokko isa qabdu waaqayyootti gumgumuu jalqaba. Namni kun garuu dhala dhabee waaqayyoon galateeffata. Sangoota isaa dhabee, gaalota isaa dhabee, qabeenya inni qabu halkan tokkotti dhabeetu waaqayyoon galateeffata. Galanni siif haa ta'u, situ kenne, situ fudhate. lakkoofsa 22 dhaqaati dubbisaa. በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም፣ ለእግዚአብሔርን ስንፍናንም አልሰጠም። ከነ ሁንዱማ keessatti ኢዮብ hiyyakine daba hojjete jedheesi waaqayyoon hin addeessine iddoo sana irratti. Kana hundumaa keessatti ኢዮብ hiyyakine. Wanti hamaan kun hundumtuu irra ga'e, dhiphinni kun hundumtuu irra ga'e, wanta inni qabu hundumaa dhabee, fayyaa isaa dhabee waaqayyoon hiyyakine. Daba hojjette jedhee waaqayyoonis hin addeessine. Cimina akkasii qabnaa laata? Garaa akkasii qabnaa laata? Ituma ta'uyyuu wanti nuun yaanne yoo ta'uu baate, wanti nuun karoorsine yoo ta'uudhaa baate, wanti nuun abjoonne sana yoo bira ga'uudhaa baate, wanta hin baranne sana yoo barachuudhaa baate, wanti hundumtuu akka nuun karoorsineef yaannetti yoo ta'uudhaa baate, deebii akkasii waaqayyoof kenninaa laata? Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Ameen. Gabaabumatti barumsanii guyyaa irraaf isinii qopheesse kanadhaa gabaabsinee waaqayyoon kadhannee xumurra. Ameen. Alfaa fi Omeegaa jalqaba kan turtee ammas kan jirtu darbites bara baraan kan jiraattu. Yeroo hundumaa wanti nuun abjoonne